nagaa fi jaalalli waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa ta'u. Obboleeyyan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii maskii fi garuu hundi keessan jira jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa isin haa ga'u jecha har'ammoo viidiyoo baay'ee honnee nama cabsu tokko walitti dhufneeti jirra. Egaa viidiyoon har'aani qabadheetiin fi wanta akka namaatti natti dhaga'ame tokkoo fi namuma kamittuu wanta dhaga'amu tokko du'a obboleettii keenyaa du'a tasaa waaqayyoon nama baasu jechuudha. Kanaaf egaa namni hayaattuu bii hin beekne hin jiru ijoollee Yaman keessaa mucayyoo cimtuu baay'ee jabduudha. Kanaaf immoo akka tasaa ta'e otuma hin beekin osuma namni nan du'a jettee hin yaadin balaa tasaatiin duutee jirti. Amma namummaa namaa wanta natti dhaga'ame tokkoo fi wanta walirraa barannuu qabnu tokko yaada xiqqoon sini dabarsa jedhee kan dhufe jechuudha. Egaa yaadni kun maalidha? Namni ka guyyaa dhalatu beeka malee guyyaa du'u hin beeku jechuudha. Har'a mucayyoon kun yookiin dhukkubsattee mana yaalaa deemtee sana kana gootee duutee osoo hin taane akkuma tasaa balaa tasaatiin wanta lubbuun ishii boqateefu kanaaf waaqayyoon lubbuu ishee amaaru jenna. Akkasuma maatii firoottan ishee fi hiriyoota isheetiif jabina hawwina. Egaa maal asirraa hubanna yoo jenne har'a hundumti keenya miidiyaa kanarrattis ta'ee lafa kanarratti jireenya gaafa duunu hin beekne. Kanaaf nama baay'eetu wal lolaatii oola guyyaa kana jechuudha. Laalaa jiruun isheedhuma kana har'a nan jiraadha jettee ijoollee ishii wajjin hin gammaddee maatii ishii wajjin hin gammaddee osoo jiraachaa jirtu balaa daqiiqaa tokkootiin lubbuun ishii darbu jechuun hangama kalaphee nama cabsuu fi nutillee wanta akkanaatu nurra ga'a jenneeti gaarummaa hojjechuu gaarummaa waliif yaaduu uumaa namaaf hin godhine yoo dubbii arraba kee keessaa ba'uun illee gaarummaa namaaf yaaddee hedduu baay'ee namatti tola jechuudha. Har'amee eenyu keenyatu meeqa keenyatu gaarummaa waliif yaadee dachee kana kan dhiifnee deemnu kanaaf jennee meeqa keenyatu guyyaa kana wal nyaachatii oolla jechuudha wal lolaatii oolla. Kuni ta'uutii hin qabu. Maaliif yoo seetan guyyaa duunu hin beeknu hanga jireenya jiraannu kana keessatti wanta gaarii waliif yaaduu wanta gaarii waliif bakka humna keetinis ta'e yaada keetinis ta'e wanta gaarii hojjechuudha malee wanta badaa hojjettee lubbuun kee guyyaa darbitu hin beektu. Inaafaa walirratti dhiisu wal gorfattee yoon ani balleessituu ta'e yoon ani cubbamtuu ta'e yoon daandirra nama gorsu yoo naman daandirra sirriirraa nama dabsu yoo ta'e maskii hojiin kee akkana jedhanii wal deebisoo otoo hin taane dhaloonni amma nuti keessa jiru kana anaan dabalatee gaarummaa waliif yaannu jechuudha. Amma gaarummaa wal gorsinu bakka akka karbadaatti waamuma takka na xuuxe jennee waamuma takka qoosadhaafis haa ta'u lolaafis haa ta'u namni yeroo ammaa afaan waleega jechuudha. Maaliif jennaanii afaan waleeguun gaarii miti gaarummaa waliif yaadudha jechuudha. Ilmoon namaa har'a haadha ijoollee lamaati maatii ishii hedduu faana gammaddee jiraattu kana keessatti mucayyoon kun har'a balaa tasaatiin lubbuun ishii dhabame jechuun ishiin boqattee jirti. Garuu maatiin ishii keessi isaanii gadda bara baraati jechuudha. Maaliif yoo jettan kuni balaa tasaati balaa daqiiqaa tokko uumame keessatti jechuudha. Maaliif jennaan osoollee dhibamtee mana yaalaa geeffattee asiifachi ishee warraaqsitee wajjin hin dadhabde waan humna kootii godheera. Kanaaf nan qocca'u lubbuun ishiirree tarteera. Kanaaf xiqqoo ishiirree nan gaddisiisu illee amma kana onneen koo hin cabu jedhu maatiin jechuudha. Har'a garuu balaa daqiiqaa tokkootiin lubbuun namaa dhabamu jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Kana kan of eeggachuu qabu ijoollee mana orbiiriya ormaa jirru mana madaamii keessa hojjennu yeroo baay'ee jechuudha. Ani yeroo baay'ee gaazii kana hedduu sodaadha jechuudha. Maaliif taanan ijoolleen koo bananiiti banaadhuma isaa otoo hin boba'in jechuudha. Banaadhuma isaa dhiisu gaafa sanaa eenyu suni gaazii suni ifaa wanta hin jirreef banameetuma dhiifame waan ta'eef yeroodhaan booda ol tukkaa jechuudha. Kanaaf lubbuu namootaallee baasuu danda'a. Lubbuu keerree dhabuu dandeessa isa biraan lubbuu namoota baay'ee dhabamsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo baay'ee gochuutu jira jechuudha. Of eeggannoo baay'ee taasisaa jechuudha. Gaaziin baay'ee badaadha. Maaliif yoo jettan guyyaa meeqan akkasii wanta akkasii na qunnameetii jira jechuudha. Ani hedduun sodaadha balaa gaazii kan amman kara gaazii sanatti deemee yoon irree rafe jechuudha. Eenyuusaa sana oofii godhee tarrafa malee baneetee irrafu. Maaliif jennaan ijoolleen naqanii yoo tasuma qadaada ishee akkasiin banan jechuudha. Banamee hin banamne xiqquma ishii yoo baname urka waan na ta'eetu jedha. Urka waan na ta'ee kenna gaafa urkee jedhu gaazii sun olu taalaa jechuudha. Kanaaf immoo lubbuu namaa baasaa jechuudha. Kanaaf asirratti of eeggannoon jalqaba of eeggannootu barbaachisaadha. Har'a guyyaanis ga'uu fi danda'a.
gaazii kanaanis ta'ee waanuma biraatiin guyyaan kee kana jedhanii gaaziin sun sababa haa ta'uufi malee erga duuti isheedhaaf noollee baqa guyyaa qaba wanti hundumtuu jechuudha. Har'a nan du'a taanaan har'a wantan ittiin du'u hin beekamu jechuudha. Jireenya koo hin beeka malee sababa maaliitiin akka lubbuun koo darbitu hin beeku jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo guddaa taasisaa. Gaaziin balaa hedduu baatee deema jechuudha. Keessattuu sirriitti of eegaa. Ijoolleen mana madaamii hojjettanii yeroo saffisaan kan osoo hojjettanuu achirraan immoo gaazii bantanii otoo hin cufin deemtan waa meeqatu jira jechuudha. Waa baay'eetu jira waan ta'eef of eeggannoo guddaa taasisaan isiniin jedha. Maaliif jennaani yeroo baay'ee na mudateetii jira jechuudha. Gaazii bantanii yoo deemtan dagattanii gaafa manarree balbala cufee deemu gizee meeqan ol deebi'ee ilaala gaazii jechuudha. Maaliif jennaan balaan gaazii baay'ee badaadha jechuudha. Kanaaf obboleeyyan koo gaarummaa waliif yaannee wal gorfannee dachee kana kan dhiisnee deemnu jechuudha. Dachee kana kan dhiisnee deemnuuf hanga yoomii wal nyaanna, hanga yoomii wal lolla. Hayaat koo baay'ee takka laphee nama cabsa jechuudha. Baay'ee wanta laphee nama cabsuudha. Egaa erga lubbuun ishee bahe wanti godhamuuf hin jiru. Waaqayyoon immoo lubbuu ishee jannatan haa kunuunsu jenna. Obboleettiin keenya ganaa qaxalee reefu lafaa dhuftuudha. Nama ijoollee lama qabuudha. Har'a ijoollee ishii nan guddifadha jettee oliif gadi kaataa nama jirtuudha jechuudha. Kanaaf immoo duuti tasaatti dhufte waan taateef waaqayyoo maatii isheetiif illee jajjabina kennuu fi tokkicha edda kuttee deebi'uun hin jiru waan ta'eef obboleeyyan keenyarree wanta akkasiirraa of eeggannoo taasisuu ariitiidhaan irree yeroo hojjennu jechuudha. Wanta takka ni hojjenna kana tokkootoo hojjennu ni beekna. Mana namaa keessa jirraa osuma arabdoonni waan akkasii ajajju waa 50 si ajajji jechuudha. Ati yeroo sana gaazii of eeggannoo osoo hin godhin jechuudha. Deemtee maal goota isa sana bana jettee xiqquma ishii bantee otoo illee boba'aatii jiraate oma rakkoon qabu bantee dhiistee deemte. Yeroo sana immoo orkisaa ol urkee booda gaazii sun immoo olutaalee lubbuu namaarree baasuu danda'a isiniin jedha. Kanaaf obboleeyyan koo dhugaa bakka jirtanitti gaarummaa waliif yaada. Amma jirtanitti amma dachee kanarra jirtanitti gaarummaa hojii gaarii waliif dalagaa malee kinoo jireenya akkana jireenyi baay'ee kinoo yeroo muraasa keessa daqiiqaa tokkoof jennee kan jireenya dhabnuudha waan ta'eef walummaan wal gorfannee bakka dogoggorri jirutti ati dogoggora qabda jennee wal jaalachuutii qabna malee jibba balleessuutii qabna ijoollee. Kinoo gaa jireenya ishee kana waan ta'eef namni duraanuu otoo har'a sifaana amma sifaana haasaatii jiru lubbuu sawaamuma daqiiqaa tokkootiin darbuu dandeessa. Ani yoo eenyu jennee as keessatti of ilaaluu dandeenya gaa. Lubbuun koo tasabaati jechuudha. Lubbuun tasabaati. Kanaafuu lubbuun guyyaa baatu sitti himattee hin dhuftu waan ta'eefu kanaaf qaxaroon ergasii dhufee jireenya kee bakka har'a jiraatte taanaan jireenyi ishiidhaaf qoddame ammanuma jiraachuuti asmasuma jiraadhu jedheeniiti ta'uu danda'a. Garuu mee maal yaannaa maal namaaf yaannaa gaarummaa waliif yaannamoo maalidha hojiin koo jennee amma lafa kanarra jirrutti immoo waa gaarii aadalamu waa gaarii hojjennuun isiniin jedha. Obboleettiin keenya waaqayyoon lubbuu ishee amaaru isiniin jedha. Hedduu takkanatti dhaga'ame jechuudha. An dhugaa hin seene maaliif jennaan maaliif dhugaa hin seene yoo jettan namoonni baay'een gosa piraankitiin bakka chaayinaala isaaniitti guddifachuudhaaf jedhanii waa hedduu godhaatii jiru jechuudha. Anirree wantichi kun dhugaa miti soba jedheetan ilaalaa ture jechuudha. Garuu gaafa keessa galee ilaalu wantichi waanuma dhugaati. Maaliif jennaan piraankiin zamana kana lubbuu namaatiin taphachaatii jira jechuudha. Maal jennaan har'a namni du'e jedha. Waanuma sobaa kana du'e jedhanii eenyu nama dukkaneessanii fidu jechuudha. Biiktarii boo'ichaa irra kaa'aniitti dhufu jechuudha. Kanaaf immoo dhugaaf sobayyuu bara addaan baafachuu dadhabne waan ta'eefu ani dhugaa natti fakkaanne maaliif jennaan har'a otoo si fayyina haasa'aa jirtu lubbuu ishii dhabame jechuun wanta laphee namaa cabsu jechuudha. Kanaaf ani yeroo viidiyicha sana argu manarree inoolle yeroon viidiyicha sana argu mucayyoo fayyaa qabdi miti maal taatee duute gaafan jedhee ilaalu hedduun gaddees. Lapheen koo bakka hedduu isinitti dhaga'ama. Hundumti keenyatu namni ittiin dhaga'amne hin jiru jechuudha. Har'a mucayyoon kun gana nama dhaloota boruutiif nama waa baay'ee hojjetaatii jirudha. Waa hedduu gumaacha nan gumaacha jettee nama karoora qabdudha. Garuu har'a gaakino osoo umurii ishii hin ga'iin daandirratti haftee waan ta'eef homaa gochuutii hin danda'amu. Kanaaf jabaadhaa obboleeyyan koo adaraan isiniin jedhaa of eeggannoo guddaa taasisaa. Yoo bakka dogoggora qabutti dhiifama naaf taasisaa. Kanaaf immoo gaaffii yoo qabdan bifa koomentiitiin naa barreessaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun
hin dagatinaan isiniin jedha turtii gaarii.